dhimmi Prime Minister gara presidential system jijjiiramuudhaaf deemamu jedhamu kuni dhibbaadha moo waa qabaata jettee yaadda? Kuni Aisha Shundurraadha warra kun ragaa koo guddaan qabu. Asirraa dhiibbaa qabaatu odoo sistema lama jira. Parliamentary system kan jennu fi presidential system kan jennu jira. Parliamentary kan jennu namoonni aanaaleen constituency bakka bu'aa isaanii filatu. Bakka bu'aaleen sun dhufanii muummicha ministeeraa filatu, executive filatu, muummicha ministeeraa kaabinee ofii kaayyata. Ka prime minister seer prime minister akkasitti deemaa jechuudha. Ka parliamentary kan jennu amma kan Itoophiyaa keessa jiru, kan biyya Britain jiru, kan biyya Awurooppaa baay'ee keessa jiru kun parliamentary. Presidential immoo kan jennu lammiileen biyyattii kallattii mataadhaan presidentiidhaaf sagalee kennanii namichi sagalee wayyabaa argate suni gara presidentii ta'ee executive ta'uu hojii raawwachiiftuu biyyattii to'ataa jechuudha. Semi presidential waan jedhamu jira, little bit of mix. Kunis ka presidentiin paarlamaadhaan filamu. Basically muummicha ministeeraatiitu paarlamaa ta'e kamma biyya South Afrikaan bifa saniin deemti. South Africa warri jirtanii beeytanii Ramaphosan kallattiidhaan lammiileen hin filamne paarlamaan filameen paarlamaan keessaa paartiin sagalee wayyabaa qabu takka koolishiniin sagalee wayyabaa qabu pirezidantii filaa jechuudha. Dura presidentialismii yaadanii turan. Presidentialismiin Itoophiyaadhaaf rakkoodha ammatti. Consensus politics kan jennuun siyaasaa negotiated settlementiif kan ayyamu miti presidential systemiin. I'm actually relieved. Gara full presidential system deemuu dhabuun isaanii haga tokkos taatu waan dhaggeeffachuu isaaniitiif fakkeenya waan gaariidha. Prezidentii ta'uu barbaade Abiyyi hiikoon garaagarummaa guddaan qabu waan lama qofa isa fayyada. Tokko hoggaa waltajjii adda addaa dhayitu dura nugusa ta'a itti aanee prezidentii ta'a protokoolee keessatti itti aanee foreign minister prime minister ta'a maaliifi head of state fi head of government prime minister jechuun head of government dursaa mootummaati muummicha ministeeraa jechuun prezidentiin immoo dursaa biyyaati reessa baheerra afaan amaaraatiin jedhan saniif kanaaf tokko godha lammaffaa yoo I hope garasitti hin deemu calculation nama Afrikaa keessa yeroo baay'ee ka ta'u maali tarbii lama prime ministeraan bittetti tarbii lama immoo prezidentii hin bitta akka Puutiin fa'aa godhan Puutiin fakkeenyaa fi dura prezidentii ta'e itti aanee prime minister ta'e itti aanee prezidentii ta'e waggaa soddomuu kana caalaa goora ture sunillee yaadamee ta'uu danda'a garuu kun waan sanillee waan ayyamanatti fakkaatu jechuun tarmi limitiin baay'een jiru kun baay'ee nama falmisiisu miti. Obiin Oromoodha. Kun uummanni qabatamaan uummata agarsiisedha. Dhugaadha qabsoon bifa adda addaatiin godhamaa jirti. Garuu immoo jara if dagatee rafu kana dhiisiti. Jara wayyaanee akka qeerransaatti mukarra taa'ee bulusanii ofirraa kaasuu uummata danda'e kun. Kanaaf uummanni kun tokko tooftaa isa qoqqooduutiin asirra gahuu danda'anii lammaffaan ammoo dura yeroo kennee filmaantii turbee jee lammaffaa walitti bu'iinsi kun hamilee isa cabseeti amma ifatee jira. Oromoof qofa osoo hin ta'in Itoophiyaadhaafis wabiin itti gaafatamummaa kan qabu sirna kanas kan ol baase kan irraa gabbuusuu qabus kan karatti deebisuu qabus if qofa osoo hin ta'in saba Oromoo biyya saniitiif dirqamni guddaan kan jiru arbarra jechuudha. Arbi naannoo sanii immoo uummata kana. Kanaaf we are the one we are waiting for. There is no wanni ala eegamus hin jiru jechuudha. Uummanni kun gaafa namni dura dhaabbachuu danda'u hin jiru. Ka wanti amma deemaa jiru kun it's an implementation of master plan implement gochuu yaadu deemu jiran beektaa hin dhiifne. Waggootuma dabre kana mimmi'eessaa gadaa baasaniif malee waan isaan deemaniif tokko man beeka beeke. Tokko jalqabumarraa ilaalcha farra Oromoof farra sabboonummaa Oromootti qabatanii kan dhufanii. Maaliif akkaataan itti qaraman sooftuweeriin haardweerii foon isaaniitiitu Oromoodha malee sooftuweerii alagaatiin kan deemaa turan. Amma gara fuulduraa sun fakkeenyaaf
tax system biasani akkaataan maal jedhama keellaan bakka biraan jiru warra keellaan Booranaaf naannoo Somaaleef Harargee fi Baalee jira. Mooyyalee irraa haga Eebellotti keellaa meeqa jira uummata Booranaa gaafadhu. Keellaan immoo waggaa achi ol deemu malee waggaa gad deemu miti. This whole thing itti yaadne akkuma jirutti koppii godhanii ittiin deeman post colonial state waan akkanaa qabdi yeroo hedduu warri sirna gita bittaa alagaa jalatti guddate waggaa aangoo qabatan softweerii kan dura itti lool godhame san qabatanii waan deemaniif kana itti deemaa jiran. Reefu amma haa gabbayaniif hin egaa jira bara gayaa dhiyeessanii malee maal na gaafate mananni shaggarii Finfinnee osoo walitti makamanii maal ta'anii rakkoo maal qabaa rakkoon qabu walitti makamanii eessa dhaquudhaaf. Oromiyaa Finfinnee yoo waliin makaman maal rakkoonsi? Of gaafadha. Adaamaa Finfinnee yoo waliin makaman. Amboo Finfinnee yoo waliin makamanii bulchiinsa tokko jala ta'an. Maal rakkoonsa? Waay maaliif shaggar qofa? Waay maaliif bakki sun qofa Oromoo barbaade? Kana master plan maal mormine? Waan qonnaan bulaa buqqaase qofaaf osoo hin ta'in design plan isa maal akka ta'e waan hubannuuf osoo Oromoon kun fincilee sirna san kokkee qabee tuufsiisuu baate har'a nabbaruu jedhama Oromoon nabbaruu እዚህ ሀገር ነበሩ amma bar የጉሎሌ ጎሳ ነበር jecha asoo hin abar ነበር ከታሪካatti waan alangee fuudhaniif fardiin wallaalu waan isaan deemaniif sponsoroon isaanii maal akka ta'e waan beeynuuf waan hedduu namoonni godhu miti. Wabiin Oromoo uummata Oromooti. Wabiin uummata Oromoo uummata Oromoodhaati. Wabiin uummata Oromoo. Uummanni Oromoo karaa naa ta'e ijoon gaafa qabsaa'ee jijjiirama ofirraa ni fidataa jechuudha. Ka namni waa'ee ajandaa kanaan uume ajandaa kanaan hin uumne ajandaa kan isaantu uume tokko gabbaasee himu ajandaa kan osoo ittuu hin himamin innaawwatuu fi warra bilisiginnaa Oromiyaatii warra biraatti osoo hin himamin walgahii koree jiru galeessattu godhama jamaanitti ajandaan duratti himame bira kachitti dhiyaate achirra gaafii waggaa kaasuudhaa kaan they were harassed. Doorsifaman sodaachifaman arrabfaman saniif nurraa dubbadhaa ka jedhan akka waan sirna even inter party democracy internal party democracy akka wajirutti waggaa dubbattu warri faarsee bulaa kana mee qondaalotuma keessan dhaqaati warra faarsaa ooltan kana intarneetiin alatti gaafadha waan isaan ofii keessa jiran. Opinion bare wayyaana jalatti hafuura baafachuu dadhabdeet nuti hafuura taa'aa turre gaafsan. Arras taanaan namoonni hanga takka illee quuqama uummataa qaban hafuura baafachuu deemnan cafa qabnaani kan gamana baafachuu danda'an jechuudha. Gaafii barbaachisaa bareedaa kaase gurbaan bilisiginnaa sun. Tokko maal mariin bakka bu'oota uummataa fi paartii yoo godhan rakkoo qaba. No. Heera mootummaa keessatti sirriitti warra ogeessota seeraa gaafadhu bilisa kiyya. Dhimmoota sadarkaa paarlaamaatti jijjiiramuu danda'antu jira. Baajata fakkeenyaaf uummata hojjetan mari'atiin baajata jijjiiruu hir'isuu danda'amu paarlaamaan. Fooyya'insa heera mootummaa marii uummataatiin malee hin danda'amu. Mariif murtii. Public consultation sadarkaa mana manaatti jettee sadarkaa mana manaatitti keessattuu keewwattoota murteessoo ta'an jira. I think tokkoon gaafatamaa warra jiran kana keessa na fakkaate. Ka riifarandamii qofa osoo hin ta'in keewwattoonni tokko tokko uummattoonni biyyattii hundi konsensus irra ga'ullee kan qaban. Naannolee keessaa lama sadaffaa maal kan gaafatu jira bara. Waa'ee dhimmoota hedduu uummataaf barbaachisaa ta'an biyyaaf barbaachisaa ta'an waan jiraniif dhimmi lafaa very vital. Asseetiin uummanni sanii biyya sanii qabu tokkichi lafa waan ta'eef very vital. Dhimmi federaalizimii dhimma dhiiga meeqaan dhufe waan ta'eef dhimma paarlaamaan murteessuu danda'u miti. Gaafii san baga naa kaafte obboleessa kiyya. Wanni waan kana akka ajandaatti qabuu barbaadeef tokko federaalizimii jijjiirruu kan dibeen ta'a. No big deal. Garuu federaalizimii jijjiiruufis lafa jijjiiruufis
through public consultation and referendum osoo hin taane paarlaamaa dhiyaate keessattuu paarlaamaa paartiin takka harka 90 wayii keessaa qabdu dhiisiiti odoo sirna dimokiraasii dhugaa ta'e osoo paartiin bilisiginaa parsantii 30 qabaate ijeemaa wajjin 20 dabalatee 51 mootummaa uummate parsantiin 49 nu taane iyyuu sadarkaa paarlaamaatitti heerri mootummaa jijjiiramuu hin qabu. Sadarkaa paarlaamaatitti keessattuu dhimmoonni ijoon dhimma biyyoolessaa ta'an wantoota akka federaalizimii, wantoota akka lafaa laaftutti paartiinii fi even paartiin hundinuu wal taane nuu fi abiifallee wal geenne mari'annee jijjiiruu hin qabnu kana. Gadi bu'ee uummata keessatti mari'atamuudha qaba. There is a reason constitutional making keessatti wantoonni akkanaa kuni mariif marabbaa uummataa gaafata. Dhimmoota elite consensus, elite bargain jechuun hayyoonni biyya takka hooggansi siyaasaa irratti waliigalanii furuu danda'an jira. Odoo irratti waliigalanii hayyama uummataa kan ittiin argachuu qaban keessaa dhimmoota ijoo biyya sanii keewwatoonni amma isaan tokko barbaadan keewwata gurguddaadha. Keewwata bu'uura sirna mootummaa biyya sanii bu'uura mootummaa sanis fundamental ta'anidha kan amma isaan jijjiiruu barbaadan. Kuni mari'atamuu qaba. Gandatti mari'achuun dirqama isaaniiti jechuun barbaada. Hararii wal bira qabeen akaas obboleessa kiyya. Tokko historical contextii adda addaa qaba. Lammaffaa mee dhaqii gaafa uummata hundannee sanuu yoo gammachuu qabaatan dhimmoonni dhaqee hedduu lallaalee waan ta'eef uummanummaan sunuu gammachuu qaban moo hin qaban ka jedhu sirriitti keerfulii dhaqiitii laali sirriitti hubadhu. San booda itti deebina akka shaggaritti. Shaggar Finfinneetti makaminii haa makamuu miti. Yaannummaan magaalaa Oromiyaa irraa muruutuun maal dhuftee barkan jechuu jiran. Oromoo tana baadiyyummaan rabbii uume. Waay? Harar irraa murta, Direedawaa irraa murta, Finfinnee irraa murta. Baramammoo maal jedhan? Metroopolis, Riijiyoopolis jedhanii Shaashamannee Arsii Lixaa jalaa baasan, Adaamaa Shawaa Bahaa jalaa baasan. Waay? Waan akkanaa bakka biraatti argaa hin jiru. Waay? If gaafadha. Oromoon haa magaalamu afaan tokkoon. Harka tokkoon Oromoon haa magaalamu jettee barreessita. Harka biraatiin magaalota immoo baadiyyaa Oromiyaatirraa murta. Waay? Maaliif kun godhame? Kan jedhu if gaafachuun barbaachisaadha. Buleetiin waa'ee anaaf yabii jibbool irraa qabnu dhuunfaa wata akka nama godhan. Yoo actually kaa'intu hanga duraatti. Boodas waan dhuunfaan na godhan qabdu. Akka sirnaatti na Jeesuus yaalanii jiranii waan hidhanii waa hedduu yaalan. I never took it personal. Akka dhuunfaatti namni ani rakkoo irraa qabu hin jiru. Falmiin kiyyaa mormiin kiyyaa akka muummicha ministeeraatti malee akka Abiy nama dhuunfaatti akka Abiy Ahmad Aliitti rakkoo tokko irraa qaban. Muummicha ministeera Abiy Ahmad Aliitti irraa rakkoo qaba. Imaammata inni hordofu, tarsiimoo inni hordofu, siyaasa inni hordofu ajjecha jumlaa biyya sanitti geggeeffamu walwalaas geggeeffamu irraa mormii qaba malee rakkoo tokko irraan qabu dhugaa yoo dubbanne warra akka isaa Shimallis Taakkalee Abiy warra hundillee walitti dhidhiyaannu waan ta'aniif warra kaan irraa inumaa walitti inni qabna gaafa hariiroo walii qaqqabaachaa turre jechuudha. Sanii miti kan akkasitti hin fudhatina akka jibbaatitti hin fudhatina. Anna jibban jellee yaadu. Wanni walii qabnu garaagarummaa akkaataa adeemsa siyaasaa saba keenyaatti biyya keenya irratti garaagarummaa qabna malee wanni dhuunfaan wal qabate hin jiru eenyu bakka bu'a akka jedhu. Maal taatan uummat miliyoona 50-60 mana keessa dhiisi guute Oromoo biraa dhiisaati bilisigan nama kana keessa namni isarra wayyaa bulchuu danda'u hedduu jira. Kaayinoo waan hin beekaa warra maqaa waan dha'ee qalam godhanii bulchan malee namni jira. Yaanni abalu yoo bakka sanii ka'e eenyu biyya bulcha jiru sun hin ta'u. Maallee gadda abbaa gadaa gobanaa hoolaa tureemi. Gurbaan abbaa gadaa ta'e kana beekna. San dura Bayyaanaa Sanbatoo ture. Bayyaanaa Sanbatoo gaafa ka'u hedduu jaalanna ture Bayyaanaa Sanbatoo. Otoo ka'uu baatee ni feena.
sirni garuu nu gaafata bashana dambatoo deeme achoo gomana hoolaatti dhufe achoo gomana loo hoolaatti deeme gurbaan dhufe amma qabu yaadadhu abbaa gadaa dhufe kana gurbaan lee jooni abbaa gadaa dhufe kana amma qallee beeku dargaggeessa waan ta'eef gurbaa jedhaani warra umrii giyyaati so we try malee abalu yoo deeme Oromoon nama hogganu Itoophiyaan nama hogganu hin qabu inni jedhu kuni faafa waan akkanaan jeenaa guute namni ni itin kan fakkaate hafuunu gaafilee biraa hafuunu hunda isaaniitii miti ani dimshaasheessu generalization hin fedhu ammas damee siyaasaa keessas damee security keessas birokraasii diplomaasii keessas namoonni qalbii qaban ni jijjiiru oppidoo qofatti illee quban qabnu kasabboonaa xiixaa ta'een wajjin qabsaa ture ka waraabeessa hama bulguu hamaa ta'e namni meeqa jira so let's be very careful hoggaa waa jajju goonu qorannaan maafiyaa irratti godhaa jiru kanaan wantoota things that shook me to my bones in arge warra kalee sabboonaa xiixaa tare ka amma bineensa hama ka kalee lubbuusaa ummata kanaaf aarsaa godhe mana hidhaa meeqa ture karaarra immoo ummata Oromoo hidhee lafee cabsee fixaa jiru hedduu waan agarree fi jara qofa irratti miti ifillee ilaalaa deemuun barbaachisaadha. Garuu the second point is vital. Yaalle gorsuu yaalle qeequu yaalle amma dhiibbaadhaan karatti hedduu dinnan cabsuudha inni barbaachisu malee amma booda taphni akka amma deemanii jiran kun ka dhugaa itti fakkaate barra akkuma wayyaaniis akkasuma shawwadamte Oromoon callifnaan waan duude itti fakkaata gajjannaan waan duudi isaa cabe itti fakkaata no naannoo sanitti uummanni akka Oromoodha politically conscious ta'e easily mobilizable ta'e hin jiru. Dengata kaasaan ture baaltu godha ijoollee tiktoo godhate ijoollee sana hojjegaa naaso ijoollee biyya barabaati gaalee eedu sana laala. How articulate they are waa'ee qaaloomina jireenyaa irratti waa'ee sirna siyaasaa irratti kabiraadis ijoollee xiqqoo bishaan irraa haftee qurxummii fi ajjecha arabaa irraa haftee baadiyyaa keessa deemtu kana ijoollee qonnaan bulaa taatee qe'ee keessa deemtu kana. We have a very, very conscious constituency. Ummata dammaqaadha qabna. Ummatti xiqqoo moggaa itti agarsiifne waan nuti agarsiifne san sharafee babal'isee wal gurmeessuu danda'u qabna jechuudha. So ummanni keenya dammaqina gaarii qaba. Ummatan itti abdadhu ummatan itti amanu. Waggoota dabran kana hedduun keessa muftoo qabdan ummata biraatti haasayaa ture. Because na duuba eenyu akka jiru waan hin beekuuf ummata wal hubachuu dandeenyu ummata liphuu takkatti wal kakaasuu dandeenyu waan jiruufi. Kanaaf uummanni ni qophaa'a gaafa qophaa'etti gaafa barbaachisee deema. Haga ammaa wal qopheessaa jirra uummata keenyas uummata biraa wajjinis jechuudha.